بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب أصول الصلاة سجلمي بكمو هرأ إن شاء الله كتا أفرفا اتفوفنا. كتاوان دبران كيساتي wantoota nama muslimaa irratti beekuun dirqama ta'uu wantoota garaagaraa dubbataa turre gaafilee qabriitiin akkuma dubbanne kitaabni kun gaafilee qabrii sadan irratti xiyyeeffata jennee gaafilee qabrii sadan irratti xiyyeeffatu kanniinis haga tokko dubbannee jirra. Har'a ammoo insha Allah iddoo itti dhaabni irraa itti fufna. Wa anwaa'ul ibaadati allati amara Allahu biha iddoo jedhu kanatti dhaabne. Wa anwaa'ul ibaadati gosoonni cibaadaadha allati amara Allahu biha allati isii amara ajaje Allahu Allahin biha isitti gosoonni cibaadaadha kan Allahin isitti ajaje mithlul islaami mislu jechuun fakkii yookaan afaan ingiliffaatiin like ka jedhamu like islaam akka islaamummaa fakkii islaamummaadha wal iimaani iimaana wal ihsaani ihsaana waminhu isarraa ta'aadha eenyurraa ibaadaa Allahin itti ajajesan irraa ta'aadha waminhu jechuun isarraa ta'aadha jechuu maaliin addu'aa du'aa'iin wal khawfu sodaatu kanniin hunda takka takkaaniin dubbannaa warrajaa'u kajeeluu wattawakkulu irkatuu warraghbatu kajeeluu warrahbatu sodaatu wal khushuucu gadi godhatu yookaan gadi jechuu waan tokkoof qalbii fi qaamni namaa qaamni wahiidhaa qaama tokko yoo gadi jedhu ta'e kan isaaf gadi godhatu ta'e khushuuca jedhama. Wal khashiyatu sodaatu sodaa beekumsa of keessaa qabu kuni wal inaabatu deebi'u yaa'u tawbaan an tokko jedhanii kan isaa yaada tokko qabanii wal isti'aanatu qarqaarsa barbaadu wal isti'aadatu tika yookaan tikfamuu barbaadu yookaan maganfachuu illee jedhanii tikfamuu barbaadu jechuu wal istighaafatu birmanna barbaadu wadhabhu gorraasa waa gorra'u jechuu wannadhru silatii yookaan qodhaa afaan beektaniin qabatuu dandeettanii silatii yookaan qodhaallee jedhama. Waghayru dhaalika kan biroollee min anwaa'il ibaadati gosoota ibaadaa irraa allati amara Allahu biha allati isii amara ajaje Allahu Allahin biha isitti وغير ذلك من أنواع العبادة سمالي كبيرو اللي قصوت عبادة إراك جيران كالله نتاجي مال تعدري كلها هندي إساني لله تعالى الله ألتاء الآن تأف قفة تعالى هندي إسايو قصون نم عبادة مدوبا نكونين كبيرو اللي كانوا مدوبتين صوما حجي وانتو غرغرا كاسيتين مدوبتين زكاة كمرتي ايه نفتاد الله قفاف تعالى والدليل رغان قوله تعالى جج الله يولانا تأيد رغان سامالي وأن المساجد مسجد وليني لله إكالمان هيكناتي إرو دربت سنلالو دندتني كتالا مفاكي ستي وأن المساجد مسجدون هندي لله كالله يتي فلا تدعو إن كانتنا تكي إن قبرنا لجنو يكمو دندا مع الله يوجين أحدا تقول الله وجين تقص إن كانتنا إن قبرنا تكي أمو وأن المساجد قامولين سجودا هندي لله كالله فلا تدعو إن كانتنا وكان إن قبرنا مع الله وجين أحدا تقول كزنه يكون دينا كناف ربين إبادة كنين نمالي قام بروتي فينغورينا أنا قفاف قد إبادة كنين أنا قفاف دلغا ننجديتين آية كان كيسا نوزيجو يا وكامنتي إسلاماتي دعائي وجدامو حركة القبطانيتيني يا رب أكنا نقول يا رب أكنا نقول جراني كالاتو قفامتي دعائنا كامنتي إسلاماتي دولمتي قودما تقفا دعائي مسألة جداما دعائي مسألة يتشوم مالي حركة القبطانيتين يا رب أكنا نقول يا رب أكنا نقول جراني كرب كالتاني يا رب ركو كان يلانا وزيراني دعائي غرغرا كالتاني دعائي مسألة جداما لما فان دعائي إبادات دعائي إبادات يتشوم مالي فكين سلاني نسلانو إبادان غرغرا كانو دلقنو دعائي إبادة جدامي بيكم سن الله دعائي دا
maaliif jennaan fakkeenya yoo salaannu maal jedhaa jirra akka waan maal jedhaa jirruuti afaan keennaan yaa rabbi ibaadaa an dalagu kanaani cadaaba jalaa na baasi jaalala kee naa kenni jannata keellee naa kenni akka waan jedhaa jirruuti. Kanaaf ibaadaa gosa lachuu kanniinuu Allaahii malee qaama birootiif dalaguun dhoorkamaadha. Yoo kadhatanillee harka ol qabanii Allaahii qofa kadhatan. Akkasuma mallee ibaadaa yoo dalaganiif eenyuun qofaaf dalaganii Allaahii qofaaf dalaganii qaama birootiif hin ta'u jechuudha. Faman sarafa namni garagalchee minhaa ibaadaa amma dubbanne kanniin irraa minhaa isirraa jechuudha. Eenyurraa ibaadaa amma dubbanne kanniin irraa shay'an wahii yookaan samtiingii waan jedhamu yookaan wantuma wahii ligayrillaahi gayrii yookaan Allaahii malee wanta jiruufi Allaahii malee wanta jiruuf namni garagalche gayrii jechuun biroo jechuu afaan keenyatti qaama biroo ka Allaahii malee jiruuf namni garagalche fahuwa inni mushrikun mushrika kaafirun kaafira. Faman sarafa namni garagalche minhaa ibaadaa kanniin irraa shay'an waa namni garagalche ligayrillaahi Allaahiidhaaf malee qaama jiruuf namni garagalche ibaadaa kanniin dalage inni mushrika kaafira. Ragaan waddaliilu ragaan qawluhu ta'ala jecha rabbi wal'aanaa ta'eeti. Innis maali? Waman yad'u namni gabbaru yookaan namni kakadhatu ta'e yad'u jechuun takkii gabbaru takkii kadhatu lachuunuu hiikkaan hin deema. Maca Allaahi Allaahii wajjiin ilaahan aakhara ilaahii yookaan rabbii yookaan waaqa biroo rabbii biroo Allaahii wajjiin namni kakadhatu ta'e laa burhaana lahu bihi waan kadhatu kanaaf ragaan irratti kan isaaf hin jirre burhaan jechuun ragaadha lahu isaaf jechuu bihi gabbartii isaa kanarratti yookaan kadhaa isaa kanarratti ka ragaan isaaf hin jirre fa'innamaa xisaabuhu cinda rabbihi qormaanni isaa rabbii isaa biratti ta'aadha. Hisaaba jechuun qormaata rabbiin isa qormaata jedhaanii ofii kiyya isa qormaataa jedha. Innahu laa warri kun maal jedha rabbiin kaafirtootaa jedha. Sababa kanaaf innahu inni Allaahiin laa yuflixu hin milkeessu innahu laa yuflixu hin milkaa'u alkaafiruuna kaafirtoonni jedheera Allaahin subhaanahu wa ta'aala dubbataa jechuudha. Rabbiin maal jedhaa jira warri Allaahii wajjiin qaama biroo kadhatan yookaan qaama biroo gabbaran waan dalagan kana irratti ragaa hin qabanii jedha. Waan ragaa irratti hin qabne kana keessatti gabbartii Allaahii wajjiin gabbaran kana keessatti namni akkana akka gabbaru ta'e qormaanni isaa rabbiin biratti ni cima akkasuma mallee karaa rabbii irraa kaafira ta'a jechuudha. Kanaaf ibaadaalee dalagamu kanniin hunda eenyuun qofaaf dalaguu qabnaa Allaahii qofaaf dalaguu qabna. Qaama biroo ibaadaa rabbii kana keessatti makuu hin qabnu jechuudha. Wafil hadiithi hadiitha keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan addu'aa'u du'aa'iini yookaan kadhaan ka rabbiin kadhatan kun mukhul ibaadaati dhuka ibaadaati jedhani. Hadiisa kana sahihummaa isaa keessatti haasawa jira sahihaa miti ka jedhanillee ulamaa inni jiru hadiisni sahihaa ta'e ka biroo ni jira. Innis maali? Addu'aa'u huwal ibaadaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Du'aa'iin matammaan du'aa'iidha kadhaadha rabbi harka ol qabanii kadhatan kun ibaadaadha jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf Allaahii wajjiin qaamni biroo hin kadhatamu jechuudha. Waddaliilu ragaan qawluhu ta'ala jecha rabbi olaanaa ta'eeti. Waqaala jedhe rabbukum rabbiin keessan jedhe ud'uunii na qofa kadhadhaa astajib lakum isiniif awwaadhaa na qofa kadhaa ani isinii awwaadhaa jedha Allaahiin. Inna alladhiina isaannan yastakbiruuna boonan an cibaadatii cibaadaa kiyyarraa isaannan boonani sayadkhuluuna ni seenan ganaa jedha rabbiin jahannamiin seenan daakhiriina xiqqaatoo haala ta'aniin xiqqaataniitiin jahannamiin seenanii jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Nama Allaahii wajjiin qaama biroo kadhate akkanatti jahannamiin seenanii jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wadaliilul khawfi ragaan sodaadhaa kan sodaatamuu qabu Allaahii qofa ta'uu irratti ragaani qawluhu ta'ala jecha rabbii ol'aanaa ta'eeti. Innis maali? Falaa takhaafuuhum isaan hin sodaatinaa warra kaafiraa kana hin sodaatinaan jedha rabbiin. Wakhaafuuni na qofa sodaadha in kuntum mu'miniina yoo mu'mintoota taatan. Mu'mina yoo taate na qofa sodaadhu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Garuu sodaa wanti jedhamu kun hiikkaa badhaa qabaa. Sodaa shirkii keessa nama buusu jira, sodaa nama hin buusnetu jira inshallah bal'inaan ilaalla. Sodaani akaakuu garagaraa sadii qabaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaani khawfii xabiicii jedhan yookaan sodaa uumamaa. Sodaa uumamaa yoo jedhamu nam tokko uumamaan
waan tokkorraa sodaatu fakkeenya amma bineensa yookaan waraabessa fa'a sodaatu, leenca fa'a sodaatu, ibidda fa'a sodaatu, wantoota garaagaraa raammoo garaagaraa sodaatu, hantuuta fa'a nama sodaatu jira. Wantoota akkanaa kanneen sodaatuun sodaa uumamaati. Kanarratti namni tokko hin komatamu. Garuu yoo daangaa keessa akka darbeetiin ibaadaa irraa ka fagaatu ta'e keessa komatamuu danda'a. Garuu yoo sodaan kuni waan rabbi dirqama isa godhe irraa ka isan baafni ta'uu qaba. Sodaan uumamaa kunillee jechuudha. Tokkoffaan isaa lammaffaan sodaa ibaadaa yookaan khawful ibaadaa ka jedhamee ilaalamu. Innis maali? Sodaa namni tokko qaama biroo sodaachuudhaan isaaf gabbartii gabbaruudha. Fakkeenyaaf nu rabbiin sodaatuudhaan ibaadaa godhaa jirra. Yoo ka rabbiin sodaannu ta'e waan tokko sodaanneeti rabbiin sodaannee yoo ka dhiifnu ta'e ibaadaa godhaa jirra. Sodaan kuni Allaahi qofaaf ta'a. Qaamni akkanas sodaataniitiin ibaadaa isaaf godhani Allaahi qofa. Allaahi malee qaamni biraan jiru. Allaahi wajjin qaama biraa yoo akkan akka sodaatu ta'e ka akkasii sodaatee ibaadaa isaaf yoo ka godhu ta'e shirkii keessa seenaa jechuudha. Inni sadaffaan khawfu sirri jedhan ulamaa'iin. Innis maali? Sodaa dhoksaa jechuudha. Sodaa dhoksaa jechuun akkamii? Namni tokko qaamni tokko dhoksaadhaan na miidhuu danda'a jedheetiin wanta tokko yoo ka sodaatu ta'e fakkeenya jinniin yoo akkana hin godhini waan akkanaa nagootii jedhee yoo ka sodaatu ta'e takki ammoo nama du'e nama qabrii keessa jiru Nuur Huseen akkana na godha yoo akkana isaaf hin godhini jedheetiin dhoksatti yoo ka isa sodaatu ta'e keessa isaati yoo ka isa sodaatu ta'e shirkii keessa seenee jira jechuudha. Sodaa hundi jedhamu akkaataa qoodama sadiin garaagaraa kanneen ilaalama. Inni itti wadaliiluun rajaa'i. Ragaan arrajaa'i kajeellaadha. Ragaan kajeellaadha ka kajeelamuu qabu. Allaahi qofa ta'uu qawluu ta'ala jecha rabbi olaanaa ta'eeti. Kajeellaa yoo jedhamu fakkeenya waan namni tokko gochuu hin dandeenye ka Allaahin qofa gochuu danda'u. Fakkeenya ka akkamii waan akka fakkeenya jannata nama seensisuu, azaaba jalaa nama baasuu, gammachuu guyyaa boruu yookaan guyyaa akhiraadhaa namaa kennuu akkanaa kana kennuu danda'u Allaahi qofa. Qaama biroo yoo akkan akka irraa kajeelu ta'e shirkii keessa seenaa jechuudha. Rabbiin maal jedhaa? Faman kaana yarjuu namni ta'e yarjuu ka kajeelu namni ka kajeelu ta'e liqaa'a rabbii isaatiin walgahuu namni ka kajeelu ta'e falyacmal haa dalagu camalan dalagaa saalixan gaarii. Rabbii isaatiin namni walgaha jedheetiin ka kajeelu yookaan ka yaadu ta'e dalagaa gaarii haa dalaguu jedha rabbiin. Walaa yushriik akka hin sharrakne bicibaadati rabbihi ibaadaa rabbii isaa keessatti ahadan tokkos akka hin sharrakne jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf waan akkana kana keessatti ka kajeelamuu qabu eenyuun qofa? Allaahi qofa jechuudha. Ittaansee wadaliilu tawakkuli ragaan tawakkulaa qawluhu ta'ala jecha Allaahi olaanaa ta'eeti. Tawakkula yoo jedhamu innis bal'aadha inshaallah ni ilaalla. وعلى الله قفرتي فتوكلوا إركضنا إن كنتم مؤمنين مؤمن توتا يوتاتن مؤمن يوتاتن والرئيس تعمل يوتاتني الله قفرتي إركضنا جل ربي سبحانه وتعالى. وقوله ومن يتوكل على الله نما الله رتي إركتي فهو إني حسبه جهايساتي الله رتي يو إركتي ربي ريو إركتي ربي جهاكيتي سيف جهاجيشو أتشبو دوام براسي مبرباتيسو. Tawakkula yookaan irkatuu yoo jedhamu hiika hedduu qabaa, qooda yookaan akaakuu garaagaraa qabaa. Inshaallah mee waa isaa ilaalla. Ulamaa'iin akkaataa sadii qoodanii ilaalan. Tokkoffaa Allah irratti hirkachuu. Allah irratti hirkachuun yaa'u beekamaadha, mallattoo iimaanaati. Ragaa namni tokko amanuudha, rabbii isaati amanuu, iimaana qabaatu, sodaa isaa qabaatu, wanta mul'isan keessaa tokko tawakkula rabbi irra hirkatu. Isa kana rakkoo ijaa na baasaa yookaan faayidaa wayii naa fidaa jedhaniitiin akkana irra hirkatan Allaahi qofa. Qaama birootii fi akkana irra hirkatuun hin ta'u dhorgamaadha. Inni lammaffaan tawakkula dhoksaa ka jedhamu jira yookaan at-tawakkulu as-sirriyyu ka jedhamu jira. Innis dhoksatti qaamni wayii kana fayyadu ni jira. Allaahiin alatti qaamni wayii dhoksa kana fayyaduu danda'u ni jira. Fakkeenya jinniini yoon akkana godhe daa'ima kiyya yoo jinnii kanarra akka hirkadhu ta'e daa'ima kiyya rakkoo akkanaa jala naa baasuu danda'a jedheetiin yoo ka irra hirkatu ta'e shirkii keessa seena. Akkasuma nama du'ee qabrii keessa jiru dhimma ofii keessa yoo ka irra hirkadhu ta'e rakkoo kana keessaa na baasaa jedheetiin
fakkeenya nabiyyi garagaraa maleekota nabi Muhammad inumaan ta'in sallallahu alaihi wasallam rakkoo keessaa na baasan jedhee osoo kan isaanirra irkatu ta'e maal keessa seenaa shirkii keessa seenaa rakkoo keessaa ka baasuu danda'u Allahi qofa waan ta'eef isaanirratti irkatuu qaba jechuudha Allahi qofa irratti irkatuu qaba. Inni lammaffaan kana inni sadaffaan nama tokko irratti dhimma jireenyaatiif jedheetiin isarratti hirkatee jiraachuudha. Inni kun rakkoo qabaatu kan danda'u kallattii tokkooni. Innis maali? Fakkeenya nama dhimma jireenyaatiif jedheetiin irratti hirkatu san yoo fakkeenya amma yookiin dalagaa wayii isa bira dalagaa akka kallattii makamiin haa ta'u haqiiqaan yookaan dalagaa kana yookaan rizqii kana argatuudhaaf ka sababaan haa ta'e dhugatti ebaluu jedheetiin yoo ka isa abbaa sababaa waan sanii ka godhu ta'e shirkii xiqqoo keessa seenuu danda'a jira ulamaa'iin. Garuu sababaadha yoo ka jedhu ta'e sababaa jireenyaatii inni sababaa naa ta'e jedhee yoo ka sababaa keessa godhu ta'e noormaali rakkoon qabu gaafsan. Garuu isumatu akkas naa godhe yoo ka jedhu ta'e shirkii xiqqoo keessa seenuu danda'a jedhan. Inni taanu ودليل الرغبة رجان رغبة لا يكون كجيلا والرهبة صدادا والخشوع قد يقولتوا لا الله قد يقولتوا يجو قوله تعالى يجعل الله ولا ناتيتي إن اسمالي إنهم إسان جاء ربين إنيو نبيون يقول قدان أتش آية أتش دورة وإساني دباتات وري إنهم إسان نبيون كانوا تان يسارعون كأريفة تان في الخيرات كيريوان كيست كأريفة تان ويدعوننا كانوا كدة تان رغبا راغبين وراهبين كجيلو رحمتك إن كجيلو جنتك كجيلو في ورهبا صداتو عذاب صداتا جنتك جيلاتيني كانوا كدة تاني يوكان كانوا جبرا تاني الله سبحانه وتعالى وكانوا تان لنا نوف خاشعين كان قد يقول تان كناف كان قد يقول تمو في كبو كجيل مكبو كصداتا مكبو إن قفا الله قفا جيجو. ودليل الخشية دليل الخشية لها قوله تعالى جيس ربي ولا ناتيتي خشية في خوفيني يوهي كتوكو قواني رهبان اللي إيكا كان غرغرو ما يساني ميكا بطا إنيسي خشية كجرمو صدا بيكم صد جيوتي نمي توكو قام توكو واي إسا بيكاتي يوكا إسا صدا توتاي فكين ياما واي الله بيكاتي يوك الله صدا نو خشية جرما كبيكم صوف كيس سانكمني كعمل of كيس سانكمني خوفي جدما رهبان أمو ماليدا نما توكو أو كان قام توكو دلقا وليو كسودا تنتاي يروا كسي رهبا جدما جدما خشيا نمو بيكم صوت جيني فكين ربي سبحانه وتعالى بيكنيتين إسا صداتوني خشيا جدما أكما ربينو إنما يخشى الله من عباده على علماء أكو وجده فلا تخشوه ميسان صداتنا واخشوني أنا كف صدات إلى ربي سبحانه وتعالى. ودليل الإنابة رجان إنابة يكون ديبي أولا لما ربي ديبي أولا قولوا تعالى إن الله ولا ناتيتي وأنيبوا ديبي إلى ربكم قبل ربي كيساني ديبي أجدا توبة أدين قبل ديبي وأسلموا مسكما له إسا قفاف الله قفاف مسكما من قبل أن يأتيكم العذاب عذاب إسنيت تلوفوا الأندرة من قبل درة تورا أن يأتيكم إسنيت تلوفوا الأندرة على عذاب عذاب إسنيت تلوفوا الأندرة قامك يديبي ناف مسكما يا ربين ثم لا تنصرون يوكستو كالأبدني إرقسيه النسر همتني عذاب نيوزني تلوفي إنتم سمتن نمني سنيتم سنجروا يا ربي سبحانه وتعالى ألاف ربي قام ربي كي نديبو قبنا إسافيس مسكمو قبنا نيجو. ودليل الاستعانة رقان كاركار سبربادو قولوا تعالى جيش ربي ولا تهيتي كاركار سبربادو جو استعانة يجون إياك سيقوفا نعبد قبرنا وإياك سيقوفا نستعين كاركار سير بربانا سيقوفا قبرنا سيقوفان كاركار سبربانا. وفي الحديث حديث جيستي نبي صلى الله عليه وسلم كان جرا إذا استعنت كاركار سيو برباد فاستعين كاركار سبربادي بالله الله يقوفان الله يقوفان كاركار سبربادي وكاركار سبربادو فيتي جدا استعانة يكون كاركار سبربادو جدامو كمتو إبادة كمتو شركي كيسنا بوزاتير إن شاء الله ميبال إسنها إلى اللو استعانة جتشون ياو أكو مقام دبني كاركار سبربادو يجتشو علماء إني أكاتا شانيتين كاياني تقفى الاستعانة بالله ربين كاركار سفتشو إما هندا كيساتي إما تكا قدا كيساتي ربين كاركار سفتشو كن إبادة إبادة أجري في بدا كترغتني كسومس نمني الله ملك أما بيروتي في غرقل جامو شركي كيساتي سينو دندا جتشو إني لما فاني قامتوكو كان دندا كاركار سفتشو
qaama tokko kan danda'uun qarqaarsifachuu. Fakkeenya kun wanta qaamni tokko yookaan namni tokko namaaf dalaguu danda'u keessatti waan khayrii tokko keessatti nama tokkorraa qarqaarsa barbaadu yookaan nama biroo qarqaaruudha. Kun yaa'u beekama waan khayrii yoo ta'e ni danda'ama, waan khayrii yoo ta'in ammoo waan haraamaa yoo ta'e waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhoorgu yoo ta'e ammoo dhoorgamaadha. Inni sadaffaani ulamaan dubbatan maalidha? Qaama dandeettii hin qabne irraa qarqaarsa barbaadu. Kun yaa'u tapha yookaan qoosaa ta'uu danda'a. Gaafa akkas ta'e ammoo dhoorgamaadha. Fakkeenya amma nama harka hin qabneen waan san as nakkennii jedhaani. Harka kan qabne argaa maal gochaa qarqaarsa barbaada. Qoosaa ta'a dhoorgamaadha jedhamu lamaa'iin. Inni biraa inni afraffaani qarqaarsifannaa shirkiiti. Inni akkamiiti nama du'aadhaan qarqaarsa barbaadu. Nama du'ee qabrii keessa jiru Nabi Muhammadin illee maantiin sallallahu alaihi wasallam qarqaarsa yoo irra barbaadu ta'e shirkiidha. Akkasuma nama lubbuun jiru ka qaamaan ammoo bira hin jirre. Fakkeenya nama tokko ka biyya biroo jiru waan akkana na qarqaari jedheetiin yoo itti lallabu ta'e itti bilbiluudhaa miti yookaan dhaamsa isaan gaatuu miti. Hirra akkate lafa dha'e fakkeenya iddoo lafa dha'e maal jedhaa ol naqa biyyaa eebalu jedha. Kunillee shirkiidha. Eeggatuu qabnaa jechuudha. Inni shanaffaani dalagaa gaariidhaan qarqaarsa barbaadu. Fakkeenya wantoota ibaadaa ta'an wantoota rabbi jaalatu dalagaalee khayrii garaagaraatiin qarqaarsa barbaadu. Kuni sirriitti jaalatama. Rabbiin wasta'iinuu bis-sabri was-salaat fa'aadha. Fakkeenya sabriidhaan salaataan qarqaarsifadhaa jedha. Dalagaa khayrii irratti waan dalagnu irratti kan inni qarqaarsifachuu dandeenya. Isti'aanaa wanti jedhamu isa kana. Inni ittaanu wadaliilu isti'aadati tika barbaadu yookaan waan tokkorraa tikfamuu barbaadu. Ragaan isaa qawluu taala isa rabbi olaanaa ta'eeti. Qul jedhi acuudhu tika barbaada jedhi birabbil falaq. Rabbii bariitiini tika barbaada jedhi jedha rabbi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qul jedhi ammas acuudhu tika barbaada jedhi birabbi naasi rabbii namaa uumaa namaa kata'e Allahiidhaan tika barbaada jedhi jedha rabbi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isti'aadaa wanti jedhamu kun illee akaakuu garaagaraa qaba jedhanii ulamaa'iin tokkoffaani rabbiin tikfamuudha. Wantoota garaagaraa sharrii garaagaraa jalaa bahuudhaaf hamtuu garaagaraa jalaa tikfamuudhaaf rabbiin tika barbaadu akka rabbi nama tiksu rabbi irraa barbaaduudha. Kuni sirriitti jaalatamaadha ibaadaadha. Tokko isaa lammaffaani du'aadhaan tika barbaadu. Nama du'ee qabrii jiru Nabi Muhammadin illee maan ta'in waan kanarraa na tiksaa waan kana jalaa na baasaa yoo ka jedheetiin isaaniin ka tika barbaadu ta'e shirkiidha. Nama du'een tika barbaadu yookaan ammoo nama bira hin jirre nama namarraa fagoo jiruun ibaluu akkanaa jalaa na ba'as jedhee itti lallabatu wanti akkanaa shirkii. Inni sadaffaani wanta nama tiksuu danda'uun tika barbaadu. Yaa'u jireenya kana keessa waan nama tiksuu danda'uun tika barbaadu. Fakkeenya wanti qorrarraa nama tiksu jiraatuu danda'a. Sababaadha jedheetiin yaadeetiin isaan tika barbaaduu danda'a jechuudha. Akkasii tika barbaaddu yoo jedhamu ka shirkii ta'e jira ka shirkii hin taane jira ka ibaadaa ta'e jira jechuudha. Akkasii adda baafachuu qabna. Ka ittaanu wadaliilu istiqaatati ragaan istiqaataa yookaan birmannaa barbaaduudha qawluu taala jecha rabbii ulaaneeti. Idh tastagiithuuna rabbakum rabbii keessanirraa yeroo isin birmannaa barbaaddani fastajaaba awwaati lakum isiniif. Rabbii mu'mintootaan akkana jedha sahabotaan nabiyyiidhaan sallallahu alaihi wasallam. Yeroo isin birmannaa narraa barbaaddan sani anammoo isiniif awwaadhee jira jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Birmannaa barbaadu wanti jedhamu kun illee hiikaa badhaadhaa waa hedduutu isa keessa galaa. Inshaallah mee isallee haa ilaallu. Istiqaataa jechuun akkuma amma dubbanne birmannaa barbaadu jechuudha. Waaqa afuriitu keessa seenaa jedhamu lamaa'iin. Tokkoffaa al-istiqaasatu billaahi. Allah irraa birmannaa barbaadu. Rabbiin irraa birmannaa barbaadu. Kun dalagaa nabiyyootaati, dalagaa saalixtootaati, warra gaarii ta'antu waa akkana dalagaa ture, ibaadaadha sirriitti barbaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan birmannaa shirkiiti. Birmannaa shirkii jedhameetiin kan ilaalamutu jira. Birmannaa shirkii ka jedhu kana keessa wantoota hedduutu seenaa. San keessaa tokko nama du'ee qabrii keessa jiru eenyuun illee maan ta'in nama du'aa qabrii keessa jiru birmannaa barbaadu. Tokkoffaa kuni shirkii guutuu shirkii. Fakkeenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'anii qabrii jiran. Nabi Muhammadii qabrii keessa jiran kana rakkoo wahii fakkeenya osoo tuqee yaa Nabi Muhammad na dhaqqabaa jedhee birmannaa isaanii osoo ka barbaadu ta'e shirkii dalagee jiraa jiru. Aghithni yaa Rasuulallah yookaan madad yaa Rasuulallah warri jedhan
shirkiidha jechuudha. Maa jennaan birmannaan kan barbaadamu rakkoo keessaa kan nama baasu eenyuun qofa? Allaahii qofa. Namni du'e qaama biraatiif waa godhuufu dhimma ofiitti yeroo san xiyyeeffateetiin yeroo san dhimma ofiitti yaaddaa jechuudha. Malee qaama birootiif waa takka gochuu hin danda'u. Kanaaf nama du'een birmannaa kan barbaadanii shirkii. Tokkoffaa lammaffaa nama lubbuun jiru ka garuu qaamaan nama bira hin jirre tokkorraa osoo birmannaa ka barbaadan ta'e. Fakkeenya rakkoo isa tuxxeennaan eebaluu na dhaqqabii jedhee iyyaa. Beekaa namni kuni qaama eebaluun inni na dhaqqabeedhuun kuni yeroo san furmaata kiyya osoo waan as dhaabadheetiin sagalee maqaa isaa dhahee jennaan rakkoo keessaa na baasaa jedhee waa yaaduuf jedhee isa lallabaa jira. Kunis shirkii. Fakkeenya asin isa dhukkubee jira, ilma isaas dhukkubee jira. Biyya biraa nama jiru nama walii jedhee yaaduu maal jedhaan shee eebaluu na dhaqqabaa daa'ima kiyya akkana naa godhaa jedheetiin birmannaa isa irra barbaada. Kunillee shirkiidha. Akkasii birmannaa wanti jedhamu kallattii kanaan ilaalamaa. Inni biraa immoo gosa birmannaa keessaa inni sadaffaani nama jiruun birmannaa barbaadu. Nama birmatuu danda'u wayitiin birmannaa barbaadu. Fakkeenya waan wayii ta'e waan wayii rakkate. Rakkina san keessaa mee eebaluu akkana naa kenniitiin naa birmadhuu jedhaani. Qarshii akkanaa wayii dhabee fakkeenya naa birmadhuu jedhaani. Waa inni danda'u yoo ta'e kennuufii yoo inni ka danda'u yoo akkana birmannaa isa barbaade rakkoo hin qabu. Garuu waa inni hin dandeenye keessatti waa Allah hin qofa danda'u keessa birmannaa isa irra barbaadu ta'e shirkii. Akkasii adda baafatuu qabnaa jechuudha. Inni afuraffaani nama jiru ka birmachuu hin dandeenyeen birmannaa barbaadu. Fakkeenya akkamii nama qaama miidhamaa tokkoon meeshaa akkanaa wayii mee ol naa fuudhi jedheenii birmannaa irra barbaada. Kun isa qoosuu ta'a. Isaan taphachuu ta'a. Namaan qoosuun ammoo uumama namaatiin qoosuun nama tokko ija tuffiitiin akkasii isaan qoosuun islaamummaa keessatti haraama waan ta'eef dhoorgamaadha jechuudha. Istigaasaa wanti jedhamu yookaan birmannaa barbaadu wanti jedhamu kallattii kanaan ilaalamaa jechuudha. Wadaliilu dhabixi ragaan gorraasaadha inni ittaanu gorraasaadha. Qawluhu ta'ala jecha rabbii olaanaa ta'eeti. Qul jedhi rabbi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhii jedhaan. Innanii ana hadaanii naqajeelchee rabbiin kiyya naqajeelchee ilaa siraatiin gama karaa mustaqiimin gadi dhaabbataa ta'etti rabbiin kiyya naqajeelchee jiraa jedhiin jedha. Nama maraanuu sanittiin jedha. Karaa nabi Muhammad irra jiran sun karaa maali? Karaa qajeelaa karaa gadi dhaabbata. Diinii yookaan amantii qiyaman sirriidha. Amantii sirriidha jedhiinii jedha rabbi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf amantiin sirriin karaan gadi dhaabbatan eenyuun qofa islaamummaa qofa. Inni millata Ibraahiima. Karaa nabi Ibraahimiiti islaamummaan kuni. Ibraahimillee karaa kanarra dhufe. Haniifan karaa shirkii irraa gama karaa tawhiidaa yookaan gama karaa qajeelaatti dabaadha. Gara shirkii ka dabe osoo hin ta'in garam dabee gara qajeelumaa dabee jechuudha. Nabi Ibraahim alayhi salaam. Wamaa kaana inni hin taane minal mushrikiina mushriktoota irraa hin taane nabi Ibraahimiin kuni. Kanaaf rabbiin kiyya karaa nabi Ibraahimii karaa sirrii karaa shirkii irraa dabaa ta'e ka shirkii irraa mushrikoota irraa hin ta'in rabbiin karaa kana na qajeelche jedhi uummata sanitti himii jedha rabbi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qaamni hunduu kana dhagahuu qabaa jechuudha. Qul jedhi inna salaatii salaanni kiyya ونسكي قراسان كيا ومحياي جريني كيا ومماتي دوتي كيا لله الله قفافتا الله ينسو إنيو ربي العالمين ربي عالما أوما عالما يرو دربواي ربي لالي توري ربي سان قفاف قراء إسا قفاف صلاة جريني كياس دوتي كياس ربي كناف جديتين دبت يا ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شريك له إني شريكا قبو الله تهند كيستو شريكا قبو وبذلك سنتي أمرت أجزم جد وأنا أني أول المسلمين مسلم جلقباتي جدي جد ربنا بمحمد صلى الله عليه وسلم أني مسلم جلقباتي جديتين دبت وجد ربنا بمحمد صلى الله عليه وسلم أي النبي محمد أمتك نرى نم مسلم جلقبات نمني مسلم جلقبان أمتك نكيستين نبي محمد على الإطلاق يوكان أكولي قلات وصنتين ريلاتيفي ده ريلاتيفلي يوكان أمتك نكيسا نمني مسلمان جلقبان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكولي قلات نبي محمد يجامتي سرطو بطوك أبدا ندو كان
Gurraasaa wanti jedhamu kamtu shirkiidha kamtu shirkii miti gurraasaan kun akkamii ilaalamaa waan jedhu inshaallah mee haa dubbannu. Dhabxii jechuun gurraasaa jechuu gurra'uu jechuu waan tokko. Innis akaakuu garaagaraa qaba. Ulamaa'iin akaakuu gara afurii dubbatanii tokkoffaan adhabxu lillaahi rabbiif jedhanii gurra'u. Rabbiin guddisuudhaaf jaalala isaa argachuudhaaf isa biratti darajaan akka ol namaa fuudhamuuf jedhanii niyyataniitiin gurra'u. Fakkeenya akka guyyaa arafaa fa'a. Ajrii barbaacha yoo akkasii gurraan ta'e kun ibaada ajrii guddaa itti argatanii. Lammaffaa keessummaa yookaan cidhaaf jedhanii gurra'u. Kun jaalatamaadha. Dirqamallee ta'uu danda'a yeroo garii. Kanaaf gurraasaan akkana ni ta'a. Inni sadaffaan nyaataaf yookaan gurgurtaaf jedhanii gurra'u. Namni tokko fakkeenya mana foonii qabaa saniif jedheetiin yoo ka gurra'u ta'e yookaan nyaata maatii isaatiif jedheetiin yoo ka gurra'u ta'e kuni eeyyamamaadha ni bakka. Yookaan mubaah jedhamee wantoota laallamu keessaa tokko waan haraaman ta'in waan dirqaman ta'in eeyyamamaadha jedhamee wanta laallamu keessaa isa tokko jechuudha. Inni arfaffaan gurraasaa shirkiitu jira. Gurraasaan shirkii akkamiiti? Fakkeenya jinniin yoo akkana gurra'eetiin dhiiga akkana hin jissinii daa'ima kiyya akkana ni laajjeefti jedhaniitiin ka sodaatantu jira. Uummata akkamiitu jira? Qabrii fakkeenya simintoo irratti hojjetuudhaaf jalqaba maal godhanii hoolaa yookaan re'ee wayii fidaniitiin achirra gurra'anii jedhan. Jalqaba dhiiga jinniidhaaf achirra dhangalaasanii jedhan. Wanti jinniif achirra dhangalaasanii maali? Jinniin akka nama hin dhoofneefi jedhanii. Kun shirkii. Jinniif jedhanii akkana gurra'uun shirkii. Daa'imni jalaa dhukkubeetiin daa'imni isaa akka fayyuuf jedheetiin yoo ka gurra'u ta'e shirkii. Daa'imni isaa jalaa dhukkubee fayyaa daa'ima saniitiif jedhee jinnii saniif yaadeetiin yoo ka gurra'u ta'e shirkii. Garuu Allahiif yoo ka gurra'u ta'e niyyaan isaa rabbiin qofaaf ta'ee yoo ka gurra'u ta'e kuni ajrii itti argata ibaadaadha jechuudha. Kanaaf sabxii waan jedhamu kan akkana hubatuu qabna. Wamina sunnati sunnaa keessatti yookaan hadiisa keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. La'ana Allahu Allahin rahmata ofii irraa haa fageessuu jedhan. Eenyuuni man dhabaxa nama gurra'e lighayri illaahi Allahi malee waan jiru waan birootiif nama gurra'e Allahin rahmata ofii irraa fageessuu jedhan. Ka shirkiisan jechuudha. Gurraasaa shirkiisan nama gurra'e rabbi rahmata ofii irraa isaa fageessuu jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Wadaliilu nadri inni taanu nazrii. Nazrii jechuun silatiillee jedhamee beekamaa qodhaallee jedhamaa yoo afaan beektanii nu badhaa. Inni ragaan isaa qawluu ta'ala jecha rabbi olaanaa ta'eeti. Yuufuuna rabbi warra mu'minaa gabroota isaa gaggaarii yoo faarsu maal jedhaa yuufuuna isaan ni guutanii jedha. Binnadri silatii seenan ni guutanii jedha. Wayakaafuuna ni sodaatan. Yawman guyyaa kaana ta'e sharruhu hamtuun isaa yookaan sharriin isaa mustaxiiran facaa. Guyyaa hamtuun isaa facaa ta'e guyyaa qiyaamaa sodaatanii jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabroonni isaa gaggaariin. Silatii yoo jedhamu akkamii? Fakkeenya yoo rabbiin inshaallah waan akkana naa kenne ilma yoo rabbi naa kenne mucaa akkana yoo rabbi naa kenne waan akkana rabbii kiyyaaf jedhee gurra'aa jedha yookaan waan akkana rabbiif jedhee kennaa jedha. Kuni yoo kana nazrii ka godhan ta'e guutuun dirqama. Garuu nazriin kun dirqamaa miti namarratti. Namni tokko silatii waan akkana godhuu qaba jedhee yoo akkana rabbi naa godhe waa akkanaa godhaa jedhee ittiin dubbatuun isaa dirqamaa miti. Nazriin kun yookaan silatiin akkaataa shirkiitti ta'uu jira. Akkamii namoonni hedduun yoo rabbi waa akkana naa godhe Sheekh Huseeniif waan akkana gurra'aa waliyyii ebaluutiif waan akkana godhaa jedhaniitiin warra dubbatantu jiru. Warroonni akkasii sun shirkii. Nazriin akkasii shirkii. Sheekh Huseeniif waan akkasii godhaa Nuur Huseeniif ebaluuf waan akkana gurraa jinniidhaaf waan akkana godha yoo wanti akkana na argame ka jedhanii waadaa seenan kun marti shirkii jechuudha. Ka shirkiitii fi ka shirkii hin ta'in kan adda baafatu qabna. Rabbiin nama shirkii irraa fagaatee karaa qulqulluu karaa tawxiidaa karaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irra turan karaa Nabi Ibrahim alayhi salaam irra turan irratti nama jiraatu anaafis ni rabbiin haa taasisu inshaallah kutaa shanaffaa keessatti hundee lammaffaa gaafilee qabrii keessaa gaafii lammaffaa ilaallaa. Innis amantii islaamaa ragaadhaan beekuu ka jedhu san inshaallah wajjin ilaallaa. Barnoota kana haala bareedaadhaan hordofaa sirriitti qabadhaa isiniin jedha yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.